keessummaan keenya har'aa ameen kaffiyaaloo baga nagaan dhufte kormata mee akkamiti nagaa koo mee haadha kee fi abbaa kee keessa eenyutu jalqaba jaalate abbaa kooti kaa abbaan kee sitti horee siif hoyya moo harmeen kee si reebde siif hoyya filadhu abbaan koo sonatti horee mee lamaan isaanii keessa eenyudha si reebuudhaaf kan ariifatu harmee kootu natti ariifata garuu ati immoo hedduu garaacha shiishee gubda miti abiddaa immoo lakka akkas miti isa dhugaa shaatuun akka falchiista namoonni erga wal fuudhanii booda kan walii kan sababa maaliitiif nama biraa irraa jaalalli yeroo isaan qabu sababa sanaan namni walitti bu'a dhugaa jettamoo eeyyee gaariidha mee kan biraa sababni isaan mana keessatti yeroo hedduu wal dhabaniif maalidha mee itti hayaatu mee itti yaadi wanta isaan walitti buusu baasii ji'aati baasii ji'aati filannoodha haatii fi abbaan kee yeroo hundumayyuu wal lolaa wanta ati barbaaddu akkasiif bitan siif hoyyamoo haatii fi abbaan kee yeroo hundayyuu wal jaalatanii homtuu siif hin bitamu jaalatanii osoo wanti tokkollee naaf bitamuu baate tole amma immoo waa'ee isheetuun si gaafadha waa'ee koo tole nan deebisa isheetuun ijoollee meeqa qaba ijoollee afur maqaan isaanii eenyudha Fiqir tole inni lamaffaan ammoo Makliit tole inni sadaffaan ammoo Abibaayel tole afraffaan ammoo Quddusi eeyyee osoo mana kanaan baane baasii ji'a lafanaaf keessee deemsa tole ani yoon guddadhe maal ta'uun barbaada ati dooktara tole sin galateeffadha yeroon guddadhe dooktorii ta'uun barbaada tole kitaaba qulqulluu irratti karaa mirgaa si dhahan bitaa keetti qabii jedha maal jechuudha harka kee mirgaa kenni dhakaa kanaafuu nama otoon karaa bitaa si dhahee mirga keenaaf kennita siifan kenna kootu kaa bitaa keessi rukuta kunoo kuni mirga keeti eeyyee bitaa keenaaf kenni lakki kanadha kuni mirgadha adaraa waaqa maal taate lakki inni kun bitaadha kuni mirgadha isheetu maaloo dhiisi kanadha ameen garuu ati maaliifin akkatti nama mormita kuni mirga keeti bara bitaan isa kanadha kun bitaadha inni kun ammoo bitaan isa kanadha animmoo isa kanaan miti nyaata kan nyaadhu kanaafuu inni bitaadha kaa isa kanatti bitaadha yaa salphina koo maaloo dhiisi isheetu sitti haafu tole mirgi koo isa kamidha mirgi kee immoo isa kanadha mirgi koo eeyyee harmeen koo yeroo hundayyuu akkas gooti bar isheen harka bitaatiin nyaatti afachu harmeen koo na goyyimsite jechuudha isa kanadha mirgi koo na goyyimsite jechuudha mirga moo bitaadha kun harka mirgaati isa kana bitaadha eeyyee walii galtanii eeyyee tole waan tokkon sitti hima tole bitaan koo isa kamidha isa kana mirgi kee isa kami kan kee isadha sinna ga'u kana beeki tiirsime maalumaafu tole wayyoo isheetu mallasaa ooko ameen kaffiyaaloo abbaa kee nan beeka mallasaadha abbaa kan keessa nan beeka bilbiluufi obbo kaffiyaaloodha afachu obbo kaffiyaaloo jettaati kaffiyaaloodha bar maqaan isaa duwwaa 9 10 70 29 abiddati fidi meenota abbaabbii jedhaani tole sagalee shamarraatiin haasofsiisi tole akkam jirtu istuudiyoo irraan isiniif bilbilaa jira jedhe hello abbaa koo eenyu jedhu komeediyaan isheetuun jedhama akkam jirtu sin istuudiyoo irraan isiniif bilbila akkasii istuudiyoo irraati heelo abbaa koo ooko amee istuudiyoon jira baraani akkasii isheetu dhabar ni dagatte qophii maaliiti ijoollee qaxalee ati qaxaleedha qaxalee koo amma achi jirta jechuudha eeyyee abbaa koo siin jedhee sagalee shamarraatiin si haasofsiisaa ture abbaa koo jedhee hojiin akkam wayyoo addaan cite hin dhageenye sababni isaayyuu neetwoorkii maali neetwoorkii kan addaan kutee moo eeyyee waraanaan fayyadamaa kan ta'u mee eenyudha namoota hamoodha mee namoonni hamoon kun maal fayyadamu namoonni hamoon mana namaa diigu tole nama ajjeesu tole nama rakkisu na aarsu hedduu si aarsu eeyyee maaliif sababni isaayyuu namoota rakkatan gargaaruu waanan barbaaduuf amma waraanaan hongeedhaan namoonni hedduun buqqaaniiru eeyyee mee itti gaafatamummaa isaa eenyutuun fudhata itti gaafatamummaa isaa anattu fudhata
Afacheetu maaliif itti gaafatamummaa isaa fudhatta? Simiti barkan isaan buqqise. Ani yeroon gargaaruu barbaadu itti gaafatamummaa koo bahadheeni. Qabeenya sababa waraanaatiin manca'e eenyutu kaffalame? Qaala'insa jireenyaa? Miti. Qaala'insi jireenyaati jettee? Eeyyee qaala'insa jireenyaa. Qaala'insi jireenyaa ni jira moo? Eeyyee. Akkamittiin beektu ati shatu? Jireenyi qaala'eera? Jireenyi baay'ee. Ol ka'eera? Ol hin kaane. Qaala'eera? Eeyyee baay'ee qaala'ee jira. Ajaa'iba. Eeyyee ajaa'ibaadha egaa. Mee fakkeenyaaf jireenyi qaala'eera kan jennu yoo maal ta'edha? Kopheen koo qarshii meeqa waan bitame sitti fakkaata? Kuni moo? Eeyyee. Qarshii 300. Afachuu kopheen qarshii 300 ni jira moo? Maal taate shatu? Kopheen 300 jira moo asheetu maaloo dhiisinaan jedhe? Kan waraanni taasifamu nama ajjeesuuf moo nama baraaruudhaaf? Nama baraaruudhaaf. Waraanni yeroo taasifamu namoonni ni du'u moo hin du'ani? Waraanni yeroo godhamu ni du'u. Kanaafuu nama baraaruudhaaf namoonni maaliif hin du'u? Egaa namoota hamoo ajjeesuufi kan isaan du'an. Maal ishatu na ilaalte hoo? Na ajaa'ibee ka sammuu keetu? Sammuun koo maal ta'e sitti bal'ate? Garaan biyyarra ni bal'ataa jedhama. Mee garaa eenyu sitti fakkaata kan biyyarra akkas bal'aa ta'e? Garaa koo natti fakkaata. Garaan keenya osoo biyyarra bal'atee biyyi keenya rakkina keessa galte kana keessaa waan baatu natti fakkaata. Yeroo guddattu biyya keenya Itoophiyaa mee kan akkamiin ishee gooti? Nagariisa keelloo fi diimaan ishee itti uffisa. Dhumarratti ergaa tokko dabarsisuun siin jedhee maal jetta? Egaa daawwattoonni maaloo wal hin jibbinaa jedheen ergaa dabarse. Biyya Itoophiyaa baay'een si jaalladha, sin kabajaa, siin ala homaayyuu hin qabu, sin galateeffadha. Keessummaa keenyaarraa ameen kaffiyaala'u. Hedduu si galateeffannaa nagaa nuuf ta'e guddadhu nagaan gadi. Kottu mee kottu. Gaaffii tokko si hafa taa'e. Tole. Na deddeebistee barishatu. Ameen qaxalee ko. Ilaali seenaa isaa dhaggeeffadhuuti namichi isa eenyu akka ta'e natti himi. Tole. Waraana Imbaaboo jedha seenaan isaa. Tole. Hatsee Minilikii fi goota Goojjaamii gidduu walitti bu'iinsa gibiran kaffalu jedhurraan kan ka'e mootichi Minilikii waraanuudhaaf loltoota isaanii qabatanii ergamaa isaanitti ergu. Tole. Oduu kana kan dhagahan Minilikis naannoo isaanii ka'anii yeroo bakka sana gahan caamsaa 28 bara 1874 farda isaanii irra taa'anii asiif achi naanna'aa loltoota isaanii osoo ilaalanii guyyaa keessaa sa'a 5 yeroo ta'u waraana sana ni eegalan. Waraanni mootii sanas yeroo kana argan hedduu rifatan. Waraanni sun hedduu cimee mootiin sunis ni booji'aman. Waraanichi erga taa'amee guyyaa sadaffaatti Minilik mootii sana hanga laga Abbayaatti geggeessanii gara biyya isaaniitti akka galan godhan. Mootiin sunis ammoo ni madaa'an. Kanaaf Minilikis madaa mootii sanaa anumatu deemee yaala jedhanii dhiiga isaaniif haxaa'aa rasaasa qaama mootii sanaa keessa seeni akka baasuuf ogeessa yaalaa waamanii akka rasaasa mootii sana keessaa baasu ajajan. Mootichas mana isaan keessa taa'an guyyaatti al 2-3 deddeebi'anii isaaniin gaafachaa turan. Nyaata isaan nyaatas ni hordofu turan. Waraana kanaan garee Minilik keessaa namoonni 913 kan du'an yoo ta'u namoonni 1678 madaa'aniiru. Namoota mootii sanaa kan ta'an garuu walakkaadhaa ol dhumaniiru. Namoonni kun hundi kan du'an waraana sa'a 3 keessattidha. Mootiin Minilik waliin wal waraanan. Kun maqaan isaanii eenyudha? Ajajaa kumaa yookaan ajajaa dhibbaa. Mootichi eenyu seeti? Mootii Taklaa Hayimaanoot jedhamu. Abboonni keenya yeroo waraanaa hagam sirna waraanaa akka isaan kabajan dabalataanis ammoo warreen booji'amaniif hagam akka isaan gaddaa turan tokkummaa isaanii kan hin daganne ta'uu isaanii beekuudha. Gaaffii fixneerra moo hin fixne? Hin xumurre baay'eedha. Gaaffii fixneerra? Hin xumurre shatu. Wayyoo. Jechuun ani fixeera kana booda gaaffiidhuma tokkollee hin qabu fixneerra. Fincila istiidoon irratti gochuudhaafi? Lakki fonqolcha mootummaa. Nama nadaraa waaqaan harraa bayi. Shukuxiin jiraa? Shukuxii baasuufi? Lakkan inni maayikii koo cufufani gooftaa koo maal taate? Inumaayyuu shukuxiin bakka kana akka taa'amu ni beektaati? Eeyyee iddoo kana taa'a. Amma ilaali.
Qaama kee guutuu asii ni baatamoo hin baatu? Hin bahu. Fayyaa kee guutuu istiidiyoo kootii ni baatamoo hin baatu? Hin bahu. Hin bahu. Maaloo daraa waaqa maaloo Hin bahu jedheen jira. Hin bahu. Maaloo si kadhachaa jira narraa beeku. Hin bahu jedhee sitti Ni baataan siin jedhe dhaggeeffadhu. Jaalattee osoo hin taane dirqama ni baata. Ni baatamoo hin baatu? Hin bahu. Hin baatu? Kunoo sitti meera hin bahu. Kunoo sitti meera? Isa dhugaatii hin baatu ati? Ni baatamoo hin baatu? Lakki hin bahu. Hin baatu miti? Eeyyee. Ati istiidiyoo kootii hin baatu na diddeetta? Eeyyee. Kunoo dhimma keeti kanarra maaltu na gashana? Yaa isheetu nama kofalchiista bara. Kallattiidhaan ana ilaalaa deebista. Tole. Na salphisuuf inni. Deebii anattu deebisuu danda'a. Kanaaf wanti dursitee waan gaafatamteef amma ishiitti agarsiisaa jirta miti? Affeechi isheen nama garraamiidha barmaan rakkoo qaba. Ati bareeddoo akkamiiti qaxalee koo. Isheetu bakka sana haa taa'utti gaafii isa gaafadhuuti. Ani immoo qaxaleen isaan jedha. Tole kottu. Taphataan kubbaa miilaatti jaalattu eenyudha? Champions League. Qaxalee. Dhugaadha ijoolleen dhugatanii darbaniiru bara akka isaan haamilee walii eegan argitanii? Natti heerumtaa? Eeyyee.